amma heerri kun akkamitti tumame oggaa jennu heera tumaa taatiif heerri tumaanni isaa haga waggaa 8 haga amata 4 haga bultii 40 fooyyeessuun heeraa bultii 40 barbaada. irra mariin heeraa gaxaantiin guyyaa 3 waan takka wal ulatanii naafi isin amma arra wal bira dhufnee waan takka irratti yaada gabaabaa tokko walii kanneetuma addaan deemuudhaaf yoo taate malee guyyaa 2-3 yoo wal bira oollee waa'ee gadaa qalloo kana haasoyna jennees hin finnu. maali wanti akkaan isin jeetti heerri biyyattiin tun itti bultu amma keewwata isaa isinuu beeytu waa xiqqoo heerri gaammaa waggaa 150 gara wahii 60 ungeenye amma itti bulaa jirru kuni heera keewwanni isaa xiqqaati. heerri gadaa ammoo qalloo keessatti heera uumaa tana lafa tana heerri lafaa keewwata meeqa qabaa heerri uumaa lafarra jirtu keewwata meeqa qabaa heerri ilmi namaa ittiin jiraatu keewwata meeqa qabaa heerri safuudhaa akkamii heerri laguu wanni sabni kun lagachuu qabu maali. fakkeenyaaf amma akkuma gadaa qallootti 5 gadaadhaa kana yoo haasoyne 5 gadaa kanaa utumaanni heera isaa kakaayameef takkaffaa maal siinja ilmi namaa hoggaa gadaamee isaa haadhaa keessaa gadi bu'ee dhabje irraa kaasee maatii gadaadhaa ta'uudhaaf uumaa isaatu isa dirqaa heericha fudhachuu siinja. guyyaa dhalate sanirraa kaasee haga guyyaa 8 ulmaa gadaa jedhama. ulmaa gadaa jedhama. guyyaa afreessaatti ulmaa gadaa jedhama. wanni keessummaa gadaa jedhama. guyyaa 4 irraa kaasee haga guyyaa 40tti ulmaa gadaa jedhama. bara bultii 40 sanirraa kaasee haga bara tokkotti buutuu gadaa jedhama. bara tokkicha sanirraa kaasee haga bara 3tti kukkuftuu gadaa jedhama. yeroo daddaaqee battar jedhee lafa dhadha'u kana yeroo ammaan tan achirraa ka'ee waggaa 3 kanarraa ka'ee haga waggaa 8 ka jiru dhaabduu gadaa jedhama. amma achirraa kaaseeti hoggaa achitti ol deemne gana daamota gadaa dunfura gadaa jee ammaas tartiibaan akkanuma fuudheeti lakkuu ol deemuun qormaanni shaakala gadaa kun waan namatti cimee namatti jabaatuuf jecha hoggaa 35 faa fira ol jedhe bu'uura beekumsaa dagalee beekumsaa dhaaba beekumsaa goolaba beekumsaa jeeti haga 40 cufa yeroo namni saruriin namaatun itti guutamtee hayyuu ta'ee gadaadhaaf calalamu yeroo kana jechuudha. gadaan amma nuti akka caffee qallootti jaarraa 21ffaa kana jijjiirama kana booda wal dhufneen kuni gadaa yeyyaba yaayyaa jechuun